Tole, dhaggeeffattootaa fi caqastoota hordoftoota meediyaa walabummaa har'a caamsaa 10 bara 2026 qophii bakkalcha Oromiyaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya bakkalcha Oromiyaa har'aatiin keessummoota lama jajjaboo hayyootaa fi beektota Oromoon ni qabne jettee lakkaawwattu keessaa akkasumas hogganoota jaarmaya ABO biyya alaa itti aanaa durataa jaarmaya ABO biyya alaa fi Dr. itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasaa Jaal Jamaal Miidhagaa akkasumas barreessaa olaanaa jaarmaya ABO biyya alaa Jaal Karoorsaa Bosonaa qabannee sagantaa keenya har'aa irratti isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti obsaan akka nu hordoftan dhaggeeffattoota keenya isiniif jechuu barbaanna. Yoo jaallan Jaal Karoorsaa fi Jaal Jamaal bakka karaa qophii bakkalcha Oromiyaadhaa yaamicha keenya hawwattanii dhuftan. Ayyee Jaal Hundee seenaa sagantaa bakkalcha Oromiyaa irratti nu affeeruu keetii fi wayyame ulfaadhu jenna. Ayyee Jaal Hundee affeerraa kanaaf ulfaadhu wayyame galatoomi. Baga nagaan walitti deemne. Ulfaadha fayyaata kallattumaan karaa gaafii keenyatti ceenaa gaafiin keenya tokkoffaa irratti argamu seenaa keessatti Oromoon carraa akkamii argatee carraa argate kanatti dhimma ba'uu maaliif dadhabee waan jaamu bu'uura gaafii teenyaa godhannee dhiyaannaa. Carraan Oromoon argatee itti dhimma bahuu dadhabe kun maali? Carraan argame kunoo maali? Ka itti dhimma bahuu dadhabneef maali? Ka jiru sanatti Jaal Karoorsaa meesirraa jalqabna. Mata duree isaa atummaan nu jalqabe itti fufu. Hayyee gaafiin tuni gaafii wal moromsiiftuudha, wal falmisiiftuudha. Yeroo baay'ee Oromoon carraa seenaa keessatti carraa hedduu argatee carraa sanitti dhimma bahuu dadhabee carraan dhufes kun jalaa hanqatee yookiin immoo jalaa fashalee yaada jedhutu yeroo adda addaatitti dhiyaata qarayyoota Oromootiin keessattuu qarayyoota impaayera Itoophiyaa sussuphuu barbaadaniin yaadni kun hin dhiyaatame. Kana gabaabsinee qulqulleessuuf tokkoffaa carraan jalqaba bara mootummaan Haile Sillaasee jigee mootummaan Darguu aangoo qabate Oromoon carraa qaba ture. Carraan kun maal akka ta'e ifaa miti. Carraa qaba ture. Carraa aangoo qabachuu akkuma Dargii sana aangoo qabachuu haa ta'u susuphaa impaayera keessatti godhamu aangoo bubuutu argachuu haa ta'u ifatti hin beekamu. Carraan dabree jedhama. Tokko sani. Kalammataa bara mootummaan Darguu kufee mootummaan Wayyaanee aangoo qabate akkasuma carraan lammataa Oromoo miliqee Oromoon carraa sanitti gargaaramuu hanqatee ka jedhu. Carraan bara mootummaan Darguu kufee Wayyaaneen aangoo qabate bakka Wayyaanee san silaa Oromootu aangoo qabachuutu sarra ture ka jedhullee of keessaa waan qabu fakkaata. Ifaa miti. Ka sadaffaa bara mootummaan Wayyaanee kufee mootummaan Bilisiginnaa aangoo butatee aangoo qabate carraa dhufetu ture. Carraan sun Oromoo miliqee ka jedhu. Amma immoo bara mootummaan PP yoo jigee utubaa sibiilaatii miti mootummoonni gurguddoon Itoophiyaa ka utubaa sibiilaa fakkaatan ni kukkufu. Yoo mootummaan Bilisiginnaa ka kufu taate har'allee Oromoon carraa dhufeef kana carraa dorrobeef kana itti gargaaramuu fi qophii miti waan jedhu tokkotu mul'ata. Seenessa kana gubbaan isaa cululuqaadha. Keessa isaa babbaqaysuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Tokkoffaa carraa waan jedhu kana maal jechuudha? Opportunity ka jedhu ka afaan Ingiliffaatiin carraa. Carraa ka jedhu kuni xiinxalaa madaala humnaa keessatti waan alarraa dhufu. Waan akka roobaa gubbaa gadi dhufu malee waan keessaa warraaqsa keessaa qabsoo keessaa waan madduu miti. Fakkeenyaaf carraan kuni sussuphaa impaayeraa jechuulleen hin danda'ama. Waan gubbarraa gad dhufu tokkoffaa impaayera san osoo Oromoon akka humnoonni mootummaa barcuma mootummaa Itoophiyaa irratti wal jijjiiran osoo aangoo ka butatu taate aangoo impaayeraa ka butatu taate carraa isaatii jedhu. Kun egaa sussuphaadhaan wal fakkaataa jechuudha.
carraan gama tokkoon warraaqsa bu'uraatti faallessa. Carraa wanni jedhu kun warraaqsi bu'uraa ummata keessaa ol madda dakanaa ol dhufa malee gubbarraa gadi hin dhufu. Tasuma addunyaa kana keessatti politika addunyaa kana keessatti jijjiirraan riformitu gubbarraa gadi dhufa malee jijjiirraan dakanaa ol hin dhufu. Dakanaa ol dhufu warraaqsa jijjiirraa bu'uraati transformation ka jennuun jechuu. Kanaafuu walumaa galatti carraan dhufu yookiin sussuphaan jijjiirraan sussuphaadhaa ka impaayerri uf jiraachisuuf goggodhu. Impaayerri uf jiraachisuuf sussuphaa geggeessa. Fakkeenyaaf bara Haile Sillaaseen sirna barnoota baranoomsaa jedhe modernization. Impaayerichi mootii mootota irraa caasaa mootii mootota irraa uf jijjiiree umrii isaa dheeressuuf kana godhee jechuudha. Gaafii ummataa deebisuu jechuu miti. Bara dargullee sooshaalizimii ijaarra sirna demokraasii harawaa ijaarra ka jedhu bara dargillee impaayerri uf susuphee jechuudha. Umrii uf dheeressuuf. Bara wayyaanillee sirna federaalaa ka jedhu demokraasii ka jedhu susuphaadha jechuudha uf jiraachisuuf. Kanaafuu carraa wanni jedhu kuni walumaa galatti burjaajessaadha. Tariigaa Oromoon qophii hin qabu. Hiree argame kana yookiin immoo hiree yoo ka jennuun taate Oromoon qophii hin qabu. Qophiin kun immoo ka keessatti jechuudha. Jabina isaa ka keessaa, laafina isaa ka keessaa sanirraa maddaa jechuudha. Bara mootummaa Haile Sillaasee fakkeenyaaf carraan Oromoo darbe hin jiru. Oromoo jechuun iyyuu yeroo sanitti hin beekamu. Hin hayyamamuuyyu. Jaarmenni isallee yoo laaltu jaarmaya hawaasummaa, jaarmaya sussuphaa, waldaa Maccaa fi Tuulamaa diinagdee biyyattii, waa'ee fayyaa ummataa, waa'ee jijjiirraa hawaasaa, waa'ee afaanii kana ture waldaan Maccaa fi Tuulamaa kan irratti qabsaa'aa ture. Yeroo sanitti gaafii abbaa biyyummaa, walabummaa, bilisummaa, birmadummaa argannaa ilaalchi jedhu yeroo sanitti hin beekamu. Ani Oromoo jechuun iyyuu yakka ture jechuudha yeroo sanitti. Kanaafuu iyyuu jijjiirraan bu'uraa yookiin qophiin bu'uraa ka dhufuu danda'u carraa gubbarraa gadi coccophu osoo hin ta'in humna Oromoo ka keessaatirraa akka maddu arginaa jechuudha. Jabina isaa ka dammaqiinsa isaa, jabina isaa ka ijaarsa isaa, jabina isaa ka hidhannoo isaa, wanni dhufu qophiin jiraatuu fi qophiin jijjiirraa bu'uuraa fiduu danda'u, gaafii abbaa biyyummaa Oromoon gaafatu fiduu mirkaneessuu danda'u ka amma jenne kana jechuudha. Oromoon hagam dammaqee jira, hagam diina fi fira isaa addaan bafatee jira. Oromoon hagam ijaaramee jira. Oromoon hagam hidhatee jira. Diinni hoo hagam dammaqee jira. Diinni hoo hagam ijaaramee jira. Diinni hoo hagam hidhatee jira. Kana lamaan wal faanaa kaayamee waan carraa gubbarraa gadi roobu yookiin balaa gubbarraa gadi dhufu osoo hin ta'in balaa ka jedhullee itti dhufna. Jabina Oromoon hawaasa isaa keessatti, saba isaa keessatti qabu jechuudha ka murteessu. Kanaaf qophiin isaa hagam gaya ka jennu carraa miti ka laallu, carraan dhufee dabree miti ka jedhu, carraan Oromoo dhufe tokko iyyuu hin turre. Diinni wal qabuun wal loluun carraadha gama tokkoon. Diinni lamaan ofii walitti garagalee wal dha'uun carraadha. Kanaafuu carraa wanni jedhu kuni birjaajessaadha. Hireen dhufee Oromoo dabre ka jedhu Oromoo iyyuu yakkamaa godhaa jechuudha ilaalchi kun. Akka Oromoon laafina qabu carraa dhufe hundumaayyuu qisaasuu akkasitti ilaalcha akkasiiti. Ilaalcha suphitoota impaayeraati jechuu barbaadeeti yoo dheeresse of walti fixadhe gaafii kanarratti jaal hunde. Ulfaadhu jaal Karoorsa fayyaa ta'e mee jaal Jamaal gaafuma tana keessa deebinee carraa waan jaamu kana akkuma jaal Karoorsaan amma kaase kana carraan hireen Oromoon argate hiree Itoophiyaa suphuudhaati moo
hiree gaafii murteeffannaa uummata Oromoodhaa walabummaa Oromiyaa ijaaruu bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuu birmadummaa daangaa Oromiyaa sararuu mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa tiksuu danda'uudhaaf harkatee itti dhimma bahuu dhabe moo Oromoon hireen Oromoon harkate kan bara Haayile Sillaasee caba dargidhaa gaafa darginaan gotti dhufu caba Haayile Sillaaseedha gaafa darginaan gotti dhufu warraaqsi siyaasaa Oromoodhaa hiree uummata Oromoo murteessuu danda'u kan bara san qabsoo sanitti dhimma bahuu dadhabee hiree dargidhaaf dabarsee kan lammada inni ka lammadatti lakkaawwannu bara 1990 fi takka barri 1990 fi takka hireen Oromoon harkachuu dadhabee dabarsee TPLFitti kanne hajaamee dubbatamu kun humna dhabuu Oromoodhaati waan jaamuu wanni kun xiqqeenya Oromoo xiqqeessuun fakkaatu Oromoon akkamitti sadarkaa kanatti carraa harkatetti dhimma bahuu dadhabee hajuu yeroo baay'ee wanni uummata keenyaaf adda bahee ifa ta'uu dadhabee kan irra adda baaftanii uummata keenyaaf lafa keessan jennee abdannu yoo jiraate Oromoon carraa Itoophiyaa suphuudhaaf harkate moo carraa mirga hiree murteeffannaa ifiisa walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromoodhaa mirkaneessuu hiree harkateetti dhimma bahuu dadhabe hajoosan mee keessa gadi bu'ii Jaaljamal bara 2018 sonni ture kanum arraas kan deemaa jiru kanum Oromoo yeroo hunda gaafii warraaqsa bilisummaa Oromoo fi walabummaa uummata Oromoodhaatiif wareegamni waraanni bilisummaa Oromoo kaffalu Itoophiyaa ijaaruudhaaf gumaacha godhama yeroo baay'ee kan harkaadhaa jiru bara kanaas suphuma impaayera Itoophiyaadhaa kun jiraatu malee Oromoon jiraachuu hin danda'u maali impaayera jechuun kun hariiroon Itoophiyaa fi Oromoo jidduu jirtu maali arra Itoophiyaa suphuudhaaf Oromoo wareegama kaffaluun dirqamatti taa'u yoo ta'e seenarraa kan dhagayaa guddanne abbootii teenyarraa aanolee qofarratti lubbuu nam kun 12,500 ol haadholii teenya harma mure abbootii teenya harka mure calanqoo irratti lubbuu nam kun 73 ol hanga ammatti awwaalcha dhabee lafeen ilmaan Oromoo tuulamtee calanqoo Itoophiyaa jechuun biyya wareegama dila kana nu kaffalchiiftee innurratti ijaaramteedha. Hariiroon Oromoon Itoophiyaa suphuudhaaf barrallee wareegama ilmaan isaa kaffalchiisuudhaaf dirqamatti ta'e kun maaltu duuba jira waan kana mee Jaaljamal? Hayyee horii bulii wayyami jaal hundeeni akkuma walii galaatitti jaal karoorsanii dubbii kana tuttuquudhaaf yaalee jira. Carraa wanni jedhu kuni ayyaana moo hireedha moo kan jedhu hiree kan jedhu san dhaquun duratti mee humna biyyattii san keessa impaayera san keessa jiru haa laallu. San dura humna wanni jennu kuni humni bakka lamatti qoodamuu danda'a jechuudha akka saayinsii waliigalaatitti. Humna socho'ee waa fiduu fi humna kuufamee jiru. Amma gaa bakki nu laalluu qabnu irratti xiyyeeffachuu qabnu humna Oromoo kuufamee jiru akka waliigalaatitti miliyoonatootatti lakkaa'amu jira humna Oromoo. Humna Oromoo kun ijaaramee socho'ee waa dalaguu danda'e turee kan jedhutti gaaffii nu geessaa jechuudha. Yoo sun jiraatee dhuguma dhabee maaliif dhabee kan jedhu sababa san akka qottu si godha. Egaa akka waliigalaatitti biyyattii san keessa ammallee kan laallu humna lama jira. Humna impaayeraa gabroonfataa fi humna impaayera san jalaa bahuuf deemu qabsoo godhu. Fakkeenya akka qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, waldayoota biraa yoo laalle fakkiin isaanii abbaa biyyummaa mirga ummata tokkoo kan jedhu jechuudha. Amma gaa humna san madaale humna ummata san gabroonfatee ukkaamsee qabu san ka ukkaamsee jalaa bahuu dhoorge san abba fedhe haa ta'u bitamees haa ta'u humna san tumsuut haa ta'u warra impaayera san tursuuf ta'u haa ta'u bakkuma tokko qabi akka fedhetti jaarmiyoota adda addaa humna impaayeraati fi humna bilisummaa jennee adda qoonnaa jechuu san irratti. Yoo kana laalle Oromoo yeroo kamuu qophaa'ee ijaaramee hireen inni itti dhabe waan jiru natti fakkaanne. Bara Minilik irraa illee ka'ee hireen inni cabuu mudate ofii wal qoodudha jechuudha. Humna dhabuudha. Humna wal dhoorgu irraa kan ka'e humna wal dhoorgee alagaaf humna ta'uudhaan kan ka'e alagaan biyyattii san akka waliigalaatitti qabatee warroota ijaaramee aada wal bira deemu aada wal tiksuuf walii tumsuyyuu ta akka ammaati tuqxee kana jechuudha.
akka isaan dhiigni isaanii lafa yaa'u galaana ta'ee yaa'u taasisee jechuudha. Osoo tokkummaan jiraate humni Oromoon qabu sun bakka tokko ta'ee dursee weerarri sun yakki sun lafa har'a daangaa Oromootirraa gadi hin dabru jechuudha kan biraa hafe. Egaa kanaaf akka waliigalaatitti yoo laalle carraan Oromoon dhabe yoo jiraate an akka nam tokkootitti waan itti amanu carraan Oromoon dhabe jedhee jiru yoo jiraate ijaaramuu dhabuudha. Humnaa'uu dhabuu qofa. Waan ofii hin qabne waan ittiin qophaa'in tokko ati carraan na dabre jechuun lotoriidha namni lafaa ka'ee sii kennu hin jire. Fakkeenyaaf aaduma amantii islaamummaa keessatti yeroo ramadaanaa leelatul qadrii jira. Haa jennu fakkii dhafan. Gara biraatillee jiru fakkii hedduu fudhachuu dandeenya. Leelatul qadrii rabbi sii kennu saniyyuu yoo ati kaatee halkanii guyyaa dhaabbattee sagaddeen isa hin argatta. Kanaaf carraan Oromoo tara yoo jiraate ijaaramanii qophaawanii walii galanii qophaa'uu qofaa. Bara kamuu haa ta'u minilkirraa ka'ee har'a sa'a har'aatis sa'a dheengadda amma ijoolleen har'a jirtu tun dhagaadhaan qoma dhiibdee wayyaanee jala dhaabbattu nama ergate malee of hin erganne ijoolleen sun. Har'allee yoo ta'e har'a kunoo kan of ergachaa jirtu. Ammaayyuu of ergattee ofii bakka geettiin gaaffidha ammas. Wanni kana haasofnuufu wanni waan dabre kalee haasofnuuf wanni harkaa qabnu kaleessi dabre seenadha. Wanni amma harkaa qabnu har'a amma sa'a ammaa kana harkaa qabna. Waan amma booda dhufu hin beenu. Kanaaf qophiidhatii nuyiyyuu har'a ta durii haasa'uun hafe amma tanaayyuu qophiidha. Warra qophii jedhu jira maaliin qophoofne? Wanni nu qophoofnu tokko kaayoon nu qophoofnuuf Itoophiyaa qurcuuf yoo qophoofne garee feene keessa gallee har'a garee ijaaramee jira akkuma argaa jirru kana kaaba keessatti seenullee baadhe kanaan walitti hidhee waan jedhuuf carraa kana keessa seennee carraa isaanii kana isaan baannee dhufuu ni dandeenya jechuudha. Tokko wanuma ta'aa ture kana bara Minilik kanumatti Haayila Sillaasees kanumatti Dargiillee kanumatti Wayyaanillee kanumatti Piippinillee kanuma fidee jechuudha. Itti gallee bara Dargii keessa yoo laalle jaarmiyoonni maqaa afaan Oromoo dubbatan guutan mi'eessurraa eegalii jechuudha. Afaan Oromoo dubbatu garuu kaayoo Oromoo qabu yoo jette ega qabaatanii silaa carraan baanan kun hin dabre qophiin turree jechuufin. Bara Wayyaanettis laali dhaaba tokkicha ummata kanaaf waa bu'a jedhu itti duulaa turan jechuudha. Viidiyoo dabalatee dhaaba adda addaa har'a waan jiru kan har'allee jiru warra Finfinnee jiran kana maqaawwan dhowullee Oromootti warra duulan. Bara Wayyaanee jigsinulleen sanumaa jechuudha. So akka waliigalaatitti mataa hidhuun fedhe Oromoon carraan isiin dhabde yoo jiraate ijaaramuu dhabuudha. Maal irratti kaayoo irratti waan barbaadduun beeytu Oromoon anuma barbaannu beeyna yoon jedhe dhibba keessaa namni tokko waan barbaadu beekeef Oromoo waan barbaaddu qabdi 99 waan barbaadu beekaa kan jedhuun qabu. Yoo waan barbaaddu hin beekne carraan na dabreen ataasofnu maali? So carrumti nuti itti qophoofne ni ta'a jennee yaadnee feenu kadhaadhanillee feenu waan fedheen haa ta'u namni beektu gaafa lafa qotatu qottuun yoo lafa qotatu bona qotataa jechuudha. Bona qopheesse rooba ittiin eeggata carraan baanan san ila si roobuun carraadha. Ati immoo itti carraaqxee lafa san qottee waan gootu gooteetti qophooftee eeguun carraa. Oromoon kam itti qabsaawee itti qophaawee itti wareegamee nama lamaa sadi duunu kanatti dhiise. Kanaaf carraan Oromoo dabre masluufummaadhaa jechuudha. Sanafii baanan san itti qophaa'uu dhabuudha waan ta'eef carraan Oromoo dabre kan jedhu kanarratti namaa walitti hin galuun. Carraan Oromoo dabre maalii yoo naan jette itti qophaa'uu dhabuudha. Yoo itti qophoofnellee impaayera tiksuudhaaf qophoofne ta'a malee walabummaa Oromiyaa abbaa biyyummaa walabummaa biyya walaba taate biyya Oromoo biyya ofii qabnu san deeffachuuf takkaatti afaaninuu tokkoyyuu miti har'a beeku. Walabummaa kan jedhu kunuyyuu bara Wayyaaneen jigde kana keessa dhufe amma oowwisaa jirra. Bara dur kanaa dubbachuun hun ta'u bilisummaan hun gaasiin jedhan bilisummaan kan namaati. Nama tokko akka
bilisatti taatee dhalatta. Walamni immoo biyyaaf. Biyya amma integritii biyya qabdu kana jechuudha. Independent kan jennuun kana. Oromoon sabaatti amanan. Oromoon beessaba. Garuu wanni itti namanne yoo jiraate Oromoo sabni sun eessaa dhufee har'allee naman deemu cufan gaafadha. Sabatti amanne okee. Sabni sun eessaa bahe? Ammallee nan dhiisa sabaaf isiniifillee dhiisa. Sabni kun eessa dhalate eessaa bahe? Deebiin jiru. Abbaan fedhee kan deebisu sabni lafarra dhalata, ardaarra dhalata, bakka dhalate biyya qabaa jechuudha. So saba san barbaadurra biyya inni itti dhalate san maan barbaanne. Leenci kana faanti tanaa leenci mee osoo leenci arganuu mee faana barbaadanii jechuudha. So kanaaf akka walii galaatitti umman Oromoo itti qophaa'ee waan cufatti of qopheessee itti ijaaramu jechaa turre irra deddeebinee ammallee meena wal yaadachiisuuf haa jedhu. Biyya tana irratti addunyaa harkaa qabnu tana irratti waa lama jira. Humnaaf dhugaaf cubbuu jira. Namni humna qabu dhugaa qabaa jechuudha. Namni dhugaa hin qabne nama dharaati. So kanaaf humna argachuuf immoo ijaaramuun dirqamatti qophaa'uun dirqama waan ta'eef carraan Oromoon amma dura dhabdallee hin turre ittiin qophaa'uuni itti qophaa'uu dhabuutu carraa dhoorge carraan amma booda lafaa ka'ee hoodhu jedhanii itti kennanillee hin jiru. Kanaan eegina yoo ittiin qophaa'in hagamta akka qophii jirra ammuma kana. Itti yoo kan dhufnu ta'e carraan yoo jiraate maaltu jira carraa san maaltu hanqisee maaliif hanqitee balaan inni qabu maali kan jedhu yoo hireen jiraatte kana itti dhufna. Kanaaf jaalakiyyaa gaaffii ati na gaafatteef akkuma walii galaatitti iyyuu carraan Oromoo dabre yoo jiraate masruufummaadha. Itti qophaa'uu dhabuudha. Ijaaramuu dhabuudha. Gabrummaa jalatti illee wanni fide itti ijaaramuu walii tumsuu dhabuudha. Akkuma jenne yoo kutaan tokko lolu kun ciisudha. Kun itti duuludha inuyyuu. Qabsoo Oromoo keessatti olaalle kun kaanitti duulun fincila baddaa baalee yoo ati ilaalte itti duulame. Fincila walloo ati ilaalte itti duulame. Afran qalloo yoo ati ilaalte itti duulame. Walitti duuluudhaan hiree abbaa biyyummaa wal hanqisuun kunillee sababa biraatii siin jechuufin. Hireen nu dabre yoo jiraate walitti duuluu keenya tokko. Gaafuma sirni gadaa cabuu walitti duuluu dhufe. Ganda galuu dhufe jechuudha. Lammii deebi'uun dhufe. Carraa baneef diinaf. Qoodamni keenya lammii deebi'uun keenya walii dirmachuu dhabuun keenya carraa gabrummaa nuu bane. Carraa nutti baname san cufachuuf ijaaramuu dadhabnarrallee yoo ittiin qophaa'een waan atiin oomishatin tokko ani hin qotatin ittiin carraaqin oomishan eeganii siin jechuufanii galatoomi horii bulii ittiin dheeradhe. Ulfaadhu Jaal Jamaal fayyaa ta'e galatoomii mee Jaal Karoorsa harakeetti ittiin deebi'a. Haala qabatamaa har'a Impaayar Itoophiyaadhaa keessa jiru wajjin wal qabatee qophiin uummanni Oromoodhaa haala sochii Impaayara kana keessatti har'a deemaa jiru wajjin hireen teenya fuula keenya duratti wanni ilaallee harkaadhaa jirru maal fakkaata? Har'oo hangam takka qophiidha. Uummanni ollaa keenyaa biyya sana keessatti humnoota gurguddoo nu booda ijaaramaniin meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachuudhaan yoo fakkeenya fudhanne warri TPLF akka TPLFitti Tigraay naannoo Tigraay to'annaa ifii jala oolchaniit walabummaa biyyattiidhaa tan seera addunyaarraa mirkaneeffachuu dadhaban san afaan qawweetiin deebanii mirkaneeffachuu bira kutanii Oromiyaa haarootti irra deebi'ee koloneeffachuudhaaf aangoo Itoophiyaadhaa takaleessa baran sanitti deebi'uudhaaf qabsoo gaggeessaa jiru. Warri Amaaraa faannoon ilmaan Minilik ilmaan abbaa isaanii dhaadannoo abbaa isaanii birgeedii Minilik fa'aa maqaa moggaasanii deemaadhaa jiran laftanyoonnis har'aas bifa haarawaan meeshaalee ammayyaa hidhatanii Oromiyaa irratti lola banuudhaaf deemaadhaa jiru. Mootummaan Impaayara Itoophiyaadhaa kan afaan Oromoodhaa dubbatu Minilik lammaffaan Minilik torbaffaan har'aas deebi'ee maqaa Oromoodhaatiin lola Oromiyaa irratti bansiisuudhaaf qophii jajjabduudhaatu godhamaadhaa jira. Hireen uummata Oromoodhaa maal ta'a jettanii yaaddan? Haala yeroo har'a keessa jiru kanaa wajjin wal qabate. Hayyee haalli addunyaa keessa jirullee kan nutti agarsiisu haalli Impaayara Itoophiyaa keessallee kan nutti agarsiisu
warri falmataa jiran warri impaayera kana keessatti lolaa jiranis kan nutti agarsiisu Oromoon humna dhabuu isaati. Oromoon humna waan dhabeef waan hundumaa dhabe. Humna yoo jennu addunyaa kanarratti namni humna hin qabne dhugaa hin qabu, kabajaa hin qabu, mirga hin qabu. Kanaafuu Oromoon mirga isaa deebisee gonfachuuf, kabajaa isaa deebisee gonfachuuf, mirga isaa deebisee gonfachuuf humna ta'uu qabaa. Carraa wanni jedhamu Oromoon ka dhabe carraa osoo hin ta'in humna dhabee. Humna dhabee walabummaa, bilisummaa, birmadummaa jennu san kana dhabee. Walabummaa isaa gonfachuudhaaf, walabummaa biyya isaa gonfachuuf, mirga ummata isaa guutuutti argachuuf, mootummaa birmaduu ijaarachuuf Oromoon humna ta'ee as ba'uu qaba, qophaa'uu qaba. Oromoon qophii yeroo hundumaayyuu qophii hin qabu. Yoo qophii qabaatellee humnoota impaayeraa keessatti jiga bayaaf humnoota impaayeraa jalatti hiriiree jiga bayaa jechuudha. Humnoota impaayeraa tokko baadhatee aangorra kaayaa jechuudha. Kana carraan jedhamu sun kana. Ofii humna ta'ee biyya isaa argachuu, ofii humna ta'ee mirga isaa gonfachuu, ofii humna ta'ee mootummaa biyya daangaan isiitii fi garaachi isiitii kifame ijaarachuu mannaa murnoota aangoo impaayeraa irratti barcumaa irratti wal qabanii fi wal fixan tokko baadhatee aangoo irra kaa'uudha. Carraan Oromoo kan maan dura ture jechuudha. Gaafii ati na gaafattetti yeroo dhufe humna ka jennu kun maal jechuudha ka jedhullee babbaisuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Gaafii ati na gaafatte dagachuun osoo nurra hin turre osoo mootuyyuu sirnaan deebisuun gaafii belbeltuu yeroo waan taateef yeroo ammaa kana mooraan diina fi firaa wal bulbulee jira. Haala hamaan balaan nutti gaaddiseesse tokko kana. Hiriirri guddaan impaayera Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana gamaa bitaa fi mirgatti hiriiree lola walirratti labsee lola wal eeggataa jiru yookiin lola walirratti labsaa jiru lamaa jechuudha. Humnoonni impaayeraa bakka lamatti qoodamanii bakka lamatti addaan bayanii tokko warra koloneeffatoota kaabarraa uf qopheessaa jiran kareefu ati kaafte jechuu Eertiraa fudhachuu dandeetta, TPLF fudhachuu dandeetta, faannoo fudhachuu dandeetta. Gama tokkoon humniti keenna silaa kaarra abdii ummataati jedhamee yaalamus hiriira kana keessa seenee jechuudha. Hiriira koloneeffatoota kaaba kana keessa jiraa jechuudha. Kuni waan addunyaan nutti himu hicciti addunyaan ifatti labsaa jiru jechuudha. Waraanni hoggana warri ufiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo keessatti gamtaa humnoota koloneeffattoota kaabaa kana keessa seenanii jiru ka jedhu gurra nu duuchee jira miidiyaan addunyaa. Dhugaadha kun immoo. Gara biraatiin immoo hiriira biraa ka mootummaa bilisiginnaa humniti Oromoo humniti qabsoo bilisummaa Oromoo tokkommoo fottoqee mootummaa bilisiginnaa wajjin gamtaa uumee jira. Balaan guddaan nutti as deemaa jiru humnoonni qabsoo bilisummaa Oromoo humneessanii walabummaa bilisummaa birmadummaa Oromoo fidan jedhamee yaadamu ufiifuu bakka lamatti qoodamanii mooraa impaayeraa Itoophiyaa ququrcuu fi sussuphuuf deemu yookiin impaayera bifa haaraan ijaaruuf deemu gamtaa waliin uumanii jiran. Kuni balaa guddaa nutti gaaddiseessee jechuudha. Wal bulbulee hiriirri wal bulbulee walitti timee mooraa walitti timee
fakkeenyaaf namni horii horsiisu mooraa 3-4 bakka tokkotti yoo ijaare horiin tokko mooraa isaa cabsee mooraa biraatitti yoo nam'e wal bulbulee jechuudha. Hiriirri walitti timee jechuudha. Kanaafuu kana akkamitti qulqulleessina ka jedhu baay'ee gaafii murteessaadha. Akkamitti Oromoon uf danda'ee uf ta'ee humnoota impaayeraa, humnoota sirna impaayeraa sussuphuu fi deebisuu fi boru isa yaabbatanii isa fixuuf deeman jala hiriiruu dhiisee akkamitti uf ta'ee uf humneessee qophaa'ee haala jijjiiramu eeggata gaafiin jedhu gaafii murteessitu. Kanaafuu qophiin ammallee jennu kun tokkoffaa qophii dammaqiinsaati. Dammaqiinsa yoo jennu Oromoon maal barbaada? Ani maal barbaada ka jedhu ifatti addaan baafachuudha. Biyya walabaa barbaada. Abbaa biyyummaati. Abbaan biyyummaa ka abbaa biyyummaa jennu sun walabummaa, bilisummaa, birmadummaa ka jennu kun abbaa biyyummaati. Abbaan biyyummaa walabummaan alatti, birmadummaan alatti, bilisummaan alatti hin jirtu. Kana barbaada. Biyya kiyya deeffachuu qabaa. Abbaa biyyummaa kiyya deeffachuu qabaa jedhee dammaqiinsi isaa kanarra yoo ga'e ummanni tokko dammaqee waan barbaadu beekaa jechuudha. Inni lammata diina fi fira isaa addaan baafachuudha. Yeroo ammaa kana Oromoon bakka lamatti ba'ee mooraa diinaa keessatti kitilla yoo ta'u kuni firaa fi diina isaa addaan baafatee hin qulqulleeffannee jechuudha. Ka bilziginnaa wajjin bilziginnaa Oromoo ajjeesuu fi Oromoo sanyii duguugu wajjin dhaabbatus kan humnoota kaabarraa koloneeffatoota kaabaa jalatti hiriiree gamtaa isaa wajjin uumus diina fi fira isaa addaan hin beekne. Rakkoon guddaan tokko kana. Tarsimoo qophii jedhamu san karoora tarsimoo qabaachuun har'a bara amma keessa jirru yeroo amma keessa jirru kanarraa kaanee waggoota 5 har'aatiif yoo jijjiirraan tokko ka dhufu taate akkamitti jijjiirraa san simannaa ka jedhu qophiin gahaan waan jiru natti hin fakkaatu. Kanarratti qophaa'uun baay'ee murteessaadha. Kana hundaayyuu ka walitti hidhu hidhannoo sammuutirratti hidhannoo qaamaa waraana bilisummaa Oromoo ka dirree qabsoo keessa jiru, bosona Oromiyaa keessa jiru humneessuu, jabeessuu, uftaayuu fi uftaayanii dhaabbachuu, gamtaa humnoota cunqursitootaa fi gabroonfattoota kamuu keessa lixuun yoo baadhannee OPDO haarawa taanee humna haarawa ka baadhannee Oromiyaa seensifne malee bu'aan inni Oromoo fidu tokkollee akka hin jirre hubanne Oromoon humnoota nyaaphaa gamtaa humnoota nyaaphaa lagachuutu irra jira. Uf danda'ee dhaabbachuu irra jira. Waraana isaa cinaa dhaabbatee qaamaan qalbiin akkasumas diinagdeedhaan qabeenyaan deggeruutu isarra jira. Qophiin barbaachisu kana ammallee dammaqu, ammallee ijaaramu, ammallee hidhachuun murteessaadha gaafii kama jedhuun xumura Jaalhundee. Ulfaadhu galatoomi Jaalkaroorsaa dhugaa dubbachuuf adda baaftee akka uummata keenyaaf galitti ifa godhaa jirta. Maaliif dubbiin tun dubbii jajjabduudha. Mee Jaal Jamaal nuuf kolchii gaafuma tanaa wajjin wal qabatee haala yeroo amma impaayirri keessa jiru kanaa wajjin wal qabatee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti daddaaqamiinsa hamaatu mul'achaa jira. Daddaaqamiinsa hamaa ammaan tana deemaadhaa jiru kanaa wajjin wal qabatee sochiin akka dhaabatti addi bilisummaa Oromoo ABO WBOn gochuun isarraa eeggamu irratti yeroo warri kaabaa kan kaleessa diina waliif ta'anii socho'aa turan hundi firummaa isaanii qindeeffatanii har'a firoon nu godhachuudhaaf riqicha nu godhanii Finfinnee seenuudhaaf kallattii tolfachaa jiran kanatti qophii waraana bilisummaa Oromoo irraa eeggamu maali? Akka dhaabatti jaarmaan dhaabni keenya ABO WBOn maal gochuudhaan isarra jiraata? Haalli irra keessa jiru kunoo isuma carraa akka gaafii takka farratti dhiyeessine san dabaree hiree carraa harkanatti dhimma bahuu dadhabuu kan lakkaawwannu sanitti nu geessaayi. Kajoo sanii wajjin wal qabsiiftee yaada lakkuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru maaliif hogganoonni adda bilisummaa Oromoo mooraa qabdu?
jalqabarraa kaasee hanga irratti yaada walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromoo joo kana maaliif sodaatan? Gaafii fi biyya fi gaafachuun qaanyii qabaa? Maaliif adda baasanii manifestoo ifii diinaafis firaafis ibsuu sodaata hoggonni dhaaba kanaa? Bakki kun dubbii jajjabduudha. Hiree teenya daddabarsee diinaaf kennee kan Itoophiyaa ittiin ijaaraa jirru bara 1990 takkaas isa seenarraas dhiyoo kana baranne waliinuu keessa jirra harku jira. Biyya Itoophiyaa jaamtu tana tuinee Oromiyaan kophatti muramuu hin dandeessu warra jaamutu jira. Oromiyaan biyya ta'uu hin dandeessu eega ka ta'u ta'e wareegama ilmaan Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, gootota Oromoo, hayyoota Oromoo, dhiiraa fi dhalaa ilmaan hiyyeessaa hunda karaa gubbatti gayyaasee Oromoon Oromiyaadhaaf jecha wareegama kaffalchiisaa jiraachuun hoggona siyaasaa gaafatamni wareegama dila kanaa eenyu ta'uu dandeettanii yaaddan jaaljamaan? Hayyee horii wayyami horii bulee jalqaroorsanis akkuma gaariitti lafa kaa'e. Mee waa tokko jechuun waan hayyoonni kenna amma dura jedhaniin haa eegalu jechi sun yeroo saditti namni hususa haa ta'u har'a immoo ol fudhannee sagalee ol qabnee jechuun hayyoonni waan jedhani. Nutu ka dhaaba kanaati malee dhaabni kun kennaa miti jedhu. Jechi sun maal jechuudha? Dhaabni tokko yoo kan saba tokkoon tahin sabni qofti qabeenya isaa yoo ta'e dhuguma dhaabni sun kan saba saniiti gaaffii isinii dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo hayyoota jedhe nullee jechaatuma turre keessa qaqqabannee malee. Abboo nutu ka dhaaba kanaan malee dhaabni kennaa miti har'a kunoo ifa ba'ee jechuudha. Dhaabni kun kaayoon isaa kattoo wareegamneef lafa Oromoo dachii Oromoo mirga Oromootillee dabalatee mootummaa Oromootillee deebisuudha. Walabummaa bilisummaa birmadummaa jennu kana. Akeekni kaayoon qawween ganama baate akka ijaarmeyaatitti hin baane akka dhaabatitti qawween xirroo irratti ganama bilisummaa Oromoo jettee dhokaate sun lafa barbaada. Mirga Oromoo guututti kan sharafin barbaada mootummaa Oromoo deebisaniiti. San jechuun addi bilisummaa Oromoo ka ummataati kan jennu. Mootummaan tokko ka ummataa yoo hin ta'in abbaa irreeti. Mootummaa ummataa yoo hin ta'in ummanni kasaa yoo ta'e shaqaxa ta'aafi. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo gaafa gungumnu keessa qaqqabannee addi bilisummaa Oromoo nuti ka isaati malee lubbuu taadhamma kafalte tana wareegama kumaatamootan kafalaa turre namoota murtaa'eef kafalaa akka turretti ilaala. Har'a garuu ifa ba'ee jechuudha. Kalee biyyan barbaada jechaa lakki an takkaayyuu biyyan barbaadan jennee warra jedhu gurra kennan nageenne jechuudha. Hogganoota jala deemaa turre. Kursii jala qabaa turre yoo kursii taate sun. Okay? So kanaaf gaaffii ati gaafattee fi dhaabni kunuu ka ummataa tureehiidha. Yoo tahin maaltu ta'uu qabaa? Akkuma duratti kaafne sanumarra deddeebitti nu geessa. Ummanni tokko yoo jiraate biyya qaba. Bakka itti dhalate qaba saba. Saba jennee gaxxamannee nuyi miti alagaa nu amanee jechuudha. Oromoon saba ta'uu. Har'aa miti duriyyuu jechuudha. Kun bara Minilkiin duraayyuu saba. Saba tokko sabni tokko ulaagaa saba tokko guuttatee jira. So kanaafi har'a gaa maal ta'uu qabaadha? Jaarmeenyi har'a jiru kuni 2018 ifatti ba'e jechuudha. Lamatti baane. Warra biyya barbaadu fi warra aangoo barbaadutti gargarii baanee jechuudha har'a. Kanaan wal dhoobee jechuudha. Dudumni kun wal dhoobee dhiibaa turre. Kana dhiibaa turre gara tokkotti carraan nu baannu akkamiin duduba dhiibaa carraa arganna. Turre jechuu keessallee baachaa turre wanni hin ta'in hin jiru. Garuu wanni nu finne hin jiru. Lubbuu dhabuu taate malee. Lubbuu dhabuun keenya sun immoo lafa hin banne dhiigni keenya gaaf tokko dhaloonni irraan tarkaanfatee waa fidaa kan jennu abdii qabna. Abdiidhaan jiraanna. So kanaaf gaa akka waliigalaatitti carraan duratti haasofne sunuu ittiin qophoofne yoo jennu kanneen irraa kaaneeti 2018 akka saani bonaa baane sani. Saani bonaayeti kufee waan dheedu dhabee bishaan dhabee. Amma warri abboo isaanii kufee kaafe billaan reebanii jechuudha qaluu halaalchuuf. Haati sa'aa
citaa fi bishaanin itti fiigdee jechuudha. Tokkicha kiyyaa jettee isa malee hin qabdu gartee bishaanin. Kana saani sun bonni sun dabree roobee citaan ba'ee jennaani baga bonaayee bagan kufee firaa fi diina kiyyallee adda baafadhee san. 2018 baga dhufe sila akkasitti dhiibaa turre chaartara keessas akkasumaan galle sila har'a gabrummaa biraa keessa ofumaa of naqna ture jechuudha. Inuyyuu carraan Oromoo gabrummaa diinnusan har'uma nuun didaa jiraa jechuudha. Nuti itti gama malee. Gabrummaa namni itti gamnu waan ta'e. So amma maal ta'uu qabaadha? Har'a maaltu jiraadha? Gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo har'a jiru kun maal ta'uu qabaadha? Tokkoffaan waraanni bilisummaa Oromoo ka ta'uu qabu kaayoo isaa ifatti qulqullutti lafa kaa'u. Kaayoon waraana bilisummaa Oromoo wareegama durirraa ka'e ganna 400 irraa ka'ee wallorraa kaanee haa laallu. Akka dhuunfatittis akka jaarmiyaattis akka mootummaattis akka uummataattis haa laallu. Tartiiban dhufe sun wareegamni calanqoo wareegamni aanolee wareegamni eessa jennee kan hin himamillee jennu kun cuftinuu wal qabatee maaliif jige dhiigni kuni? Wanni inni jigeef takkattiif takka abbaa biyyummaati biyya ofii deeffachuuf. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gaafa ijaaramurraa ka'ee maaliif ijaarame? Biyyan dhabee biyyan deebisaadha kaayodha jechuudha. Riippaabilik Oromiyaan ijaaraa jedha 1976. Bakka sanitti deebi'u achirra turuu qabaa jechuudha. Hadiiduma kanarra turuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayodha. Lammaffaadha. Kaayoo biyya argachuu qofaa miti. Ummata mirga qabu tokko. Ummataaf goofta. Kanan duratti hedhisan. Dhaaba gooftaa ummata irratti ta'uu miti. Ummata gooftaa dhaaba tokko irratti uumuu danda'uu qaba. Itti gaafatama gooftan isaa ummata kan jedhutti mirga ummataa bilisummaa baannu san. Bilisummaa ummanni biyya malee mirgan argatu. Kanaaf itti gamnaa beeki. Osoo ummanni biyya argatee jiraachuu danda'e. Argitee har'a biyya addunyaa tanarra facaanee jirra. Garuu biyya qabna hin qabnu. Biyya namaa kabanyee seera namaa kabanyee waan namni nuun jedhu fudhannee seera isaan tumatan itti kakannee irra jirraa jechuun ummanni Oromoo akkas ta'uu qabaare? No. Waan ofii tumatetti, waan ofii bulutti, waan ofii yaadetti, waan ofii itti olii galetti warri isa bulchu sun kontiraatatti seenu dhaabichi sun yookaan mootummaan sun mirga ummataa konstituushin kan jennuun kana seera ummanni sun tumatuun bulchuu danda'uu qaba. Yoo dhaabni tokko seera sii tumee waan cufat sun diktaatara. Mootummaan jedhamu mirga. Kanaaf bilisummaa jennaa jechuudha. As deebii birmadummaan hoo mootummaa ofii ijaarrachuu mootummaa ummataaf itti gaafatama qabu. Mootummaa guddina ummataa yaadu. Mootummaa ummata nageenya isaa tiksu daangaa isaa tiksu garaacha isaa tiksu kan harkaan hin to'amne kan yeroo fedhetti ummanni abbaa fedhetti akka meeshaa jijjiirratu. Mootummaa ummata akka meeshaatti gurguratu miti. Ummata meeshaa san ofirraa jijjiiru yeroo fedhetti akkuma uffata amma shamiisa ta'uun irraa dulloomte yookaan nan irraa inni qaa qulqulleessaa yookaan nan jijjiirradha jechuudha. Ummanni akkas ta'uu qaba. An amma itti gaafatamaa wayaa uffadhuu tanaati. Wayaan anatti itti gaafatamtu. Garuu na ittiftii jechuudha. Qorrarraa waan adda addaatirraa fakkiidha. Dhaabni uffata ummata tokko ta'uu qaba. Bareeduma faayuma tika. Garuu nama isa keessa jiree inni uffatee deemu san ajajuu hin qabu. Anat ajajaa jechuu garan deemunitti. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n har'a maal ta'uu qaba kan jennu tokko kaayoo irratti. Kaayoo ganamaa. Kaayoon ganamaa maal? Abbaa biyyummaati. Walabummaa, bilisummaa, birmadummaa irratti of ijaaruu qaba. Kan biraa maal ta'uu qabaadha? Har'a haala jiru kana keessatti, haala rakkisaa kana keessatti, haala ammallee diinni wal ijaaree guruuppii wal ijaaree ammallee rigruup ta'ee dhufe kana keessa maal ta'uu qabna kan jennu tokkoffaa ofirraa ka'uu qaba. Uummanni Oromoo ofii of ijaaruu qaba. Ofii of jabeessuu qaba. Dhaaba ofii jabeeffachuu qaba. Dhaaba ummataaf mormatu. Dhaaba ummata mormatuu miti. Ummataaf mormatu. Ummataaf wareegama kafalu. Aangoo isaatii miti. Aangoon ka ummataa jedhee amanu.
ummata san ijaaruu qaba. Qophii jenne san carraan baannu sun ijaaramuu dhabuu jenne san har'a ijaaramuudha. Daddaffiidhan. Lammaffaa saboota fi sablammoota akka keenya cunqurfaman kan gidiraa kamirraan ga'een gidiraa isaanirra ga'e saboota akkasiisan ijaaruudha, wal gurmeessu. Sadaffaadha. Namoota biyyoota namooma morman namootaaf dhimman argiteen ilmi namaa mirgi isaa dhiibamuu qabu jedhee warra ummataaf mormutti michoomudha. Sadii jechuun sadarkaan tokkoffaan ofii ummata Oromooti, lammaffaan cunqurfamtoota sabaa fi sablammoota waliin jirru, sadaffaan addunyaa mirga namaatiif fakkeenya akka United Nations jennu kana keessi dhartii fi humnaa jiraatu malee ijaaramni isaanii yayyamni isaanii mirga ilma namaatiif namni nama ta'ee dhalate mirga qaba jedhee waan amananii fi fakkeenya hiree murteeffannaa wanni jedhan kun achi keessa jira jechuu amma kana sadaffaa san fira horattaa jechuudha. Tartiiban dura of horatta itti aansitee ollaa kee fi cunqurfamaa akka kee horatta sadaffaa addunyaa dhimmaaf dhugaaf dhaabbattuuf horattaa jechuudha. Wanni har'a nu baasu kanarraa kan hafe lakkuu takkaa'uu tumsa uumnan hin ta'u. Biraatiin immoo yaada biraa wanni mataan quuqaa jiru kun arguuf ta'e addunyaa taasawaa jira. Nusanitti amannu sanillee waraanni bilisummaa Oromoo ni fudhata innee yaannu kaabatti maxxanaa sangaan nama qalutti michaa jedhanii nama boru nu qaluu deemutti michuun har'a saayiba ta'uun qarummaa fi of jaalattummaa keessaa kam kan jedhu isin keessaa filadhaadha kanan jedha. Akka waliigalaatitti haala har'a jiru kana keessaa ba'uuf wal ijaaru of jabeessudha. Humna duratti baanne san humnoomudha. Humna yoo jenne qawwee baachuu qofaa miti. Rakkinni har'a nuti qabnu akka waraanatitti dhugaa yeroo kam caalallee hidhannee jirra. Yeroo kam caalallee sochoonee jirra. Rakkinni nuti qabnu qawween surriin hoogganamuu qabdi. Kana yoo jennu siyaasan jabinni siyaasaa tokko qawwee laaftuyyuu jabeessa. Qawwee jabduun siyaasaan fiddu. Abbaa irree fiddi malee. Kana irran deebi'a. Qawwee jabduun siyaasaa jabaan fiddu. Abbaa irrummaa fiddi malee. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo har'a siyaasadhaan qaroominaan jaalala ummataa qabuu fi ummanni naa ol jira jedhee yaaduudhaan kana siyaasaa har'a xiqqoo laafte tana xiqqooyyuu miti. Hoggana siyaasaa jabaa wannumti amma duraayyuu mirga nu dhoorge hoggana jabaa dhabuudha. Hoggana ni qabnaa hoggana jabaa dhabuudha. Waraana ni qabnaa waraana siyaasaan hogganamuu fi hoggansa jabaa qabu dhabuudha. Wanni nu goonu hoggansa siyaasaa jabaan argite adda bilisummaa Oromoo kaayoo jabaa qabaachaa ture malee hoggana jabaa qabaachaa turre. We know it. Kanaafuu jenna amma qalbii hoggansa jabaa dhabuu santu fuudhee diina galche of danda'uu dhabuudhaan beela danda'uu dhabuudhaan umrii kiyya keessa xaangoon qabadha jechuudhaan wanni akkanaa kun dhalachuudha. Kanaaf maal laaffina siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qabaachaa ture. Har'a immoo guutumattuu waraanni kun dhaloonni kun hoggansa siyaasaa jabaa kaayoo irratti hirkate sabboonummaa irratti hirkate. Sabboonummaan maal jechuun siyaasadha jechuudha. Siyaasan ati kaayoodha. Kaayoo ati qabdu kaayoonal tarsimoo ati baafattu. Namni hoggansa jabaa qabu tarsimoo tooftaa ofii guyya guyyaan jijjiiruu danda'a. Tarsimoon keenya garuu hidhannoo fi siyaasaa kan jennu kun siyaasan jabaachuu qabdi. Hidhannoo har'a qabnu tanarratti yoo siyaasaa dabalanne carraan amma haasofnu kun harka keenyatti deebi'a kan jedhuun qaba. So maal godhuu qabnaan waan amma haasofne kan waraanummaan, siyaasummaan, hawaasummaan. Look, sadeenuu addan bayan. Hawaasa tokko malee jiraachuu hin dandeettu. Hawaasatti boonaa, hawaasa tuffachaa wanni ati fiddu hin jiru. Har'a kanan nan mul'ataan hawaasa ofii qabuu dhabuun kufaatii gadii si fida. Siyaasaa kee jabeeffachuu dadhabuun kufaatii gadii si fida. Waraana keetillee akkasuma yoon jabe sadeenuu addan bayanii jechuudha. Ta biraa diinagdee, ideoloojii maarrellee jira.
Ideoloojii fedhe hordofuu ni dandeenya. Garuu ideoloojiin keenya abbaa biyyummaa sabboonummaa ta'uu qabaa kan jedhu kanneen cufa walitti qabattee yoo siyaasadhaan hoogganni siyaasaa jabaan jiraate waan amma jenne kana. Maaliifii hoogganni jabaan ummata keessaa ba'a yookaan akkuma addunyaa waliigalaatitti hawaasni jabaan hooggansa jabaa uumuu danda'a siyaasaa jabaa. Hawaasni akka kennaa faffaca'ee gabrummaa jala bara dheeraa ture kun hooggansa jabaa fedha. Tokko tokkorraa naasawwee jechuudha. Kanaaf har'a Oromoon kan barbaaddu hawaasni jabaachuu bara dheeraarraa fixa. Hawaasa surrii hin gabroome kana. Hawaasa of wallaale kana. Kan hayyuun isaatu akka ambaatitti yaadu kana. Akka alagaatti yaada. Hayyoonni keenya guututti dhibbatti akka alagaatti yaadu. Akka ofii osoo hin ta'in. Bara kana keessatti hawaasatu hooggansa uuma yoo jette hooggansi uumu hooggansaarra jiru kana. Pipi hooggansaarra jiru kana. Gullallee hooggansaarra jiru kana akka Jawaar keenya fa'a. Kanaa miti hawaasa jabaa waan hin qabneef hooggana jabaa namta lamaa tokko surrii jabduu mul'ata jabaa uumuu danda'uu qabnaa jechuudha. So akka waliigalaatitti wanni har'a nu barbaachisu waraana ni qabna, siyaasa jabeeffachuu, hawaasa ni qabna, hawaasa keenya qaroomsuu, barsiisuu, tokkoomsuu, diinagdee ni qabna, abbaa diinagdee sanarratti akka abbaa taanu irratti akka waliigalaatitti ummata kana garasitti oofuun malee kaaba walii gallee ni fakkaata yoo ati ilaalte. Diina kiyya darbatanillee waliin haa darbadhuun hin dalagu ammallee ni jenna. Diina kiyyaa fira kiyyaan hin dalaguu jechaa irra deddeebi'aa turre. Ammallee diina kiyya waliinan dhaqee diina tokko dhagaa darbaan hin dalagu. Namni diina kee quluu bishaan waabee guddaa san quluu takka watti dabalte beekte ittuma dabaltaa jechuudha. So kanaafi firri nu qabnu hooggansa siyaasaa jabaa nam tokko uumutu irra nu jira. Maaliif hawaasa kana tokkoomsa? Qabsaa'ota kana tokkoomsa. Kaayoo kalee irratti wareegamneetti wareegamaa jirru kana itichaa jechuudha. So kanaaf wanni har'a nu barbaachisu yeroo ammaa kana keessatti qaroomina akkanaa kana, tokkummaa akkanaa kana, tokkummaa sabboonummaati. Tokkummaa dhalootaa ni qabna. Tokkummaa jedha namni. Tokkummaan kun kam yoo jette tokkummaa sabboonummaa abbaa biyyummaati har'a kan nu barbaachisu. Akka waliigalaa dhaaba fedhe haa ta'u, dhaaba heddumminaaf xiqqeennaa miti. Dhaaba an biyya qaba jedhee amanu tokko qabaachuu qabnaa jechuudha. Yookaan 3, 4, 5 qabaachuu qabna. Wal dorgoma. Garuu biyyan qabaarratti common point qabaachuu qabna. Tamisiin kan waliin galchitu biyya Oromiyaa kan jennu kana yoo namoota amane fedhu mararaa ta'ee, fedhu eebelu ta'ee biyyan qabaattu amane. Impaayira suphaate yoo ta'e sun diina keeti yoo milleen taanan. Tumsa keetii miti tokkummaa isaa nuuf feesisu. Yoo barsiisuu taate malee, argisiisuu taate malee tokkummaa isaa tumsa isaan feenu. Tumsi nu feenu tumsa abbaa biyyummaa abba fedhe haa ta'u. Dhaaba olloota keessa jiran lallaafoo biyya ofiitti amanan yoo sun biyyan qabaana weerarame impaayira jalan jira jedhee warra amanu san waliin dalaguu irra nu jirra. Warra har'a Finfinnee taa'ee Finfinneen kan sabaa fi sablammoota waliigalaat jedhurra warra alan ollaa keenya akka Sidaamaa haa ta'u kan Baata haa ta'u biyyan qabaa biyya tiyya humnaannarraa fudhatameedhee mirga ofiitiif falmatu waliin dhaabbachuu irra nu jiraatin jechuufini egaa irraa goraa fi waanan turellee hoffaltiidha. Akkasumatti si deebisa jaalunde. Ulfaadhu galatoomii Jaaljamal yeroo baay'ee fudhattee ibsa bal'aarraa nu goote mee jaalkaroosa gaaffii teenya hara xumuratti deemaa jirra. Yaaduma Jaaljamal kaasee wajjin wal qabsiisee qabxiilee teenya nu hafan keessatti wanni dhimbiibbaa goonee irraa dubbachuu barbaannu yoo jiraate ummanni tokko yoo biyyan qabaanne ummata akka sabattiif hin jechuu ni danda'a laata. Addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa keessatti isin barsiisota sagantaa siyaasaa dhaabaa turtan. Heeraa fi seera dhaaba kana uummata Oromoo barsiisuuf dhaloota barsiisuuf warraaqaa carraaqaa. Ofiisaroota yookaan damee waajjira siyaasaa dhaabaa ol aanoo biyya alaa bakka buutanii
akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo barsiisaadhaa turtan. Akeekaa fi kaayyoon jaallan shinniggatti boolla tokkotti awwaalamaniif san impaayera Itoophiyaa suphuudha. Akeekaa fi kaayyoon guutama hawaasiif nadhii gammadaa faana ichi buutetti dhabaman san impaayera Itoophiyaa suphuudha. Akeekaa fi kaayyoon Elamoo Giltuutii fi Laggasaa Wagifaan irratti wareegaman san impaayera Itoophiyaa suphuudha. Arra hoggolli siyaasaa Oromoo bakka bu'ee qabsoo gaggeessaa jiru irra hedduunsaa gaafii walabummaa Oromiyaa jedhamtu gaafii sabboonummaa Oromoo ittiin jaaran dhaadannoodhaaf Oromoo ittiin kakaasanidha malee hoggolli siyaasaa tahee yaada Itoophiyaa diiguudhaa inni ejjennoodhaaf qabu yoo jiraate fudhataman qabu hajoo itti amananii jiran. Itoophiyaa jalatti Oromoon bilisa ta'ee jiraachuun mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu ni danda'a warra jirutu baay'eedha. Oromoon Itoophiyaa jalatti mirga hiree murteeffannaa isaa murteeffachuu eefa ha danda'u taate seenaa dheeraa bara dheeraadhaa walii himnuu miti bara 2018 addi bilisummaa Oromoo miseensota isaa hoggonoota isaa biyya keessaa fi alaa tokko osoo hin hambisin mootummaa kanatti mootummaa Oromooti jee amanee harkatti kannee jira. Hoggonni dhaaba kanaa irra hedduunsaa mana hidhaa keessatti gidiraa inni keessa be waliin harkaadhaa baane baran. Hayyu duree dhaabichaa dabalatee mana hidhaa dhaabbataa keessatti waliin hidhaa ture. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gammoojjii Eertiraa keessatti bara dheeraa gidirfamaadhaa bahan xumurri isaanii mana hidhaa Qaallittiidhaatii fi mana hidhaa Sanqallee garaagaraa keessatti qoodamanii kaan ajjeefaman. Kaan jireenya lubbuu isaanii baraaruudhaaf jecha biyyoota hambatti baqatan. Hiree baqaa lammaffatu Oromoo waraana kana mudate. Inni carraa harkatee akka carraa ta'e humna waraanaa yeroo sangaara jirtutti carraa harkatee dhaqee carraa horkate san wareegamus biyyaaf wareegame. Arroo garaagarummaan Itoophiyaan Oromoodhaaf nagaya hannitee jiraatti jennee abdannu. Itoophiyaa dimokiraateessinaa, Itoophiyaa ammayyeessinaa, Itoophiyaan dimokiraatawuu ni dandeessi. Waan jedhamutti amana hoggonni siyaasaa Oromoo bakka bu'ee qabsoo gaggeessaa jiru hundinuu. Arra mooraa qabsoo bilisummaa Oromoon qooda keessatti fudhachaa jiru keessatti illee wanni calaqqisaadhaa jiru harka lafa jalaatiin isuma kana. Sabboonummaa Oromoodhaatiin aangoo impaayera Itoophiyaadhaa qooddachuudhaaf wareegama Oromoo kaffalchiisuun gaafatama seenaa jalaa hoggona siyaasaa ni baasaa laata. Qophiin qabsoon bilisummaa Oromoo mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo arra keessa jiru maal fakkaata? Haala dabre kan bila haasofnu kanarraa fakkeenya fudhannee qophiin arra hoggonni siyaasaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru Oromoodhaaf harkaa qabu maal fakkaata? Akka hayyootatti isin uummata Oromoodhaatiif haala amma deemaa jiru kanaa wajjin wal qabsiiftanii waraana bilisummaa Oromootiifis ta'ee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo waliigalaatiif maal ta'uu qaba jettanii yaaddamee jalqabarsa? Hayyee gaafii bareedduu gaafii jabduudha. Gaafii tana fuuraa xururratanii sammuu fi cabsan yoo cabsan malee deebisuun illee hedduu nama dhibaa hundee seenaa. Gaazexeessaa akkanaa kana nu barbaachisa. Oromoon akkanaa rakkoo jirtu qotee akka dachii qotanii albuudaa lafa keessaa baasan dhugaa qotanii baasuu nu barbaachisa. Gaafii jabduu na gaafatte. Haga danda'ameenii tuttuquu yaala. Tokkoffaa wanni irra gajjabeessinee hubachuun nurra jiru addi bilisummaa Oromoo har'a akka adda bilisummaa Oromootitti hin jiru. Kana dhugaa hadhooftuudha. Addi bilisummaa Oromoo akka adda bilisummaa Oromootitti kakaleessa nu beeynu kakaleessa jaallan keenna dachaa darabeen irratti wareegaman sun hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo caccabee meeshaa namoonni dhuunfaatii fi murnoonni dhuunfaa aangoo impaayera Itoophiyaa ittiin wirrijjanii fi ittiin koruuf wal falman ta'e. Garasitti jijjiirame. Addi bilisummaa Oromoo har'a tokkichi jiru ijoollee bosona jirtu waraana bilisummaa Oromoo ka bosona jiru kana yoo ta'e malee kanaayyuu rakkoo guddatu itti jira. Kanallee akka gaarittan ibsu yaala. Warri fakkeenyaa fi maqaa adda bilisummaa Oromoo waamatanii dhawatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaatitti caccabsanii
kun bilisiginnaa wajjin irraa aangoo ministirummaa hirmaatanii har'ammoo filmaata dharaa kana keessa gamtaa uumanii mootummaa bilisiginnaa ka yakka sanyii duguuggaa yakka waraanaa fi mirga dhala namoomaatiin gaafatamu isaan cinaa hiriiran adda bilisummaa Oromooti miti. Paartii poolitikaa ka impaayera Itoophiyaa keessatti aangoo harcaatuu bubuutuu barcumaa bubuutuu fudhachuuf deemu. Nama tokkoon kan agarraa jechuudha. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin mootummaa yakkamaa hiriyaa hin qabne wajjiin gamtaa uumee kan filmaata dharaa keessatti qooda fudhatu adda bilisummaa Oromooti miti paartii poolitikaa bara nagayaati. Akkasitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Paartii poolitikaa ulaagaa paartii poolitikaatu iyyuu guutuu ka jedhu rakkisaadha. Isaan umtuyyuu bakka 10 bakka 5 jihatti qoodamanii barcumaa fi durgoo bilisiginnaa irratti wal fixaa oolu. Kuni kabajaa jaanoo yookiin immootuyyuu uffata adda bilisummaa tokko ka jaallan wareegamanii dhiiga fi lafee isaaniitiin nutti uwwisanii dabransan ofirraa mulqanii jiran. Gama tokkoon akkasitti ilaalla warra bilisiginnaa wajjiin gamtaa uumee jechuudha. Karaa biraatiin maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa hogganaatiin warra akka Lidatuu Ayyaalee faa wajjiin gugguufanii fi jala kurkuran mootummaa ce'umsa Itoophiyaa ijaarraa jedhu kanarratti waliigalaa jiru. Kana quba qabna. Mootummaan ce'umsaa ka isaan ijaaran maali? Maaliif kana wacabbaruun isaanirra ture? Oromoo wajjiin osoo hin haasayin, Oromoo isaanitti aanu wajjiin osoo hin haasayin, sabaa fi sablammoota cunqurfamoo akka Oromootitti gabrummaa fe'an wajjiin osoo hin haasayin, humnoota nyaaphaa barbaadanii jala gugguufuu fi isaan wajjiin mootummaa ce'umsaa ijaaruu fi hususuun maaliif barbaachise? Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kaardhaa waraanni bilisummaa Oromoo maxxanfatee fudhatee ittiin bulaa jiru mootummaa cunqursaa gabroonfataa aangoo irraa kaasuu fi Oromiyaa walabaa ijaaruudha. Mootummaa ce'umsaa ijaarraa ka jedhu hin jiru. Maaliif kana godhu? Kanaafuu karaa asaanulleen hogganni dandeettii qabu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO Womoon hoggana dandeettii qabu hin qabu jechuun kun hadhooftuudha. Akkuma addi bilisummaa Oromoo dur jennu sun uf mulqee paartii poolitikaa ta'e jennu san dirree bosona keessatti illee waraanni bilisummaa Oromoo hoggana dandeettii qabu deegee jira. Hoggana hin qabu jechuu miti. Hogganni kuni uf keessaa maddisiisuu dandayaa jechuu kenna. Hogganni ni jira. Hogganni kun garuu waraanni bilisummaa Oromoo hoggana dandeettii qabu, hoggana kaayootti amanu, hoggana tarsimoo qabu, hoggana tokkummaa Oromootitti amanu, hoggana akkasiisanii uf keessaa maddisiisuu, hoggana mul'ata qabu uf keessaa maddisiisuu qabaa. Kuni gaafii belbeltuu yeroon gaafattu. Kana yoon godhin har'allee rakkoo biraattu nu mudachuuf deema. Hogganni akkamitti maddaa? Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo hoggana uf keessaa maddisiisuu qaba? Hoggana tarsimoo, hoggana kaayoo qabu uf keessaa maddisiisuu qaba jennu, hoggana dandeettii qabu. Ka kaayoon masakamu, ka sagantaa siyaasatiin masakamu, ka heera isaatiin masakamu, ka yaada qulqullina yaadaa qabu. Abbaa biyyummaa barbaannaa. Abbaan biyyummaa biyya walabaa barbaannaa. Ummata bilisa barbaannaa. Mootummaa Oromoo irratti hirkatee Oromoon ajajamu ijaarachuu barbaannaa. Ka jedhu firaa fi diinas osoo jalaan dhoksin, osoo hin dhoysin kanatti amanee deemu
hoggana dandeettii qabuuf keessa maddisiisu qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Qondaalonni hayyoonni waraana kana keessa qawwee hidhatanii jiran ka dandeettii kana qaban ka ukkaamaman ni jiru jechuudha. Kan of keessaa maddisiisuu qaba. Warra immoo mooraa Itoophiyaa keessa oli gugguufuu fi mooraa Itoophiyaa wajjin mootummaa ce'umsaa ijaarraa gamtaa uumnaa jedhanii dhokatanii ajandaa dhoksaatiin deemu achi keessaa akka deebi'aniif sirreessan gochuu dirquu yookiin ofirraa kaasuudha. Kanaafuu gara tarkaanfiiwwan qabatamatti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n jaarmaya siyaasaa jabaa ta'uu irra jiraata. Political military organization. Jaarmaya siyaasaa waraanaa ta'uu irra jira ka jennu yoo hoggana dandeettii qabu of keessaa maddisiise, of keessaa ol baafate jechuudha. Kuni akkamitti baya? Seera adda bilisummaa Oromoo keessatti, aadaa adda politikaa adda bilisummaa Oromoo keessatti bifa sadiin waraanni yookiin dhaabni kuni hoggana dandeettii qabu of keessaa maddisiisa. Tokko jila qabsaa'otaa ergata. Kana Jaal-Jamaal anarra caalaa waan dirree yeroo sanis turee quba qabuuf bakka sanaan waan hin turreef inni akka gaariitti ibsuu danda'a. Tokkoffaa jila qabsaa'otaa ergata. Lammata kora atattamaa waama. Sadaffaa kora dhaabbataa godhata. Kuni akkaataa itti waraanni bilisummaa Oromoo, addi bilisummaa Oromoo jaarmenni siyaasaa waraanaa hoggana of keessaa maddisiisu. Yeroo lakkii haala aanjaa hin qabnu jechuun isaanii ni mala. Rakkoof dandamachiisuuf, dhaaba kana dandamachiisuuf yeroo adda addaatitti jilli qabsaa'otaa taa'ee jira. Korri atattamaa taa'ee jira. Rakkoo hamtuu keessatti, waraana keessatti. Korri dhaabbataan taa'ee jira. Kanaafuu hin danda'amuu haalli nuu mijatu ka jedhu hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n yeroo ammaa kana jila qabsaa'otaa ergatee jila qabsaa'otaatiin hoggana waaltaa hoggana dandeettii qabu, hoggana kaayoo qabu, hoggana tarsimoo qabu, hoggana firaa fi diina isaa sirritti addaan beeku, hoggana hegeree Oromiyaatiif qabsaa'u, hoggana Oromiyaa walabaaf qabsaa'u of keessaa maddisiisuun, of keessaa baasuun gaafii belbeltuu yerooti jedhee tana mana. Akkuma reefu jenne qulqullinni yaadaa murteessaadha jennee jira kana irra deddeebi'u. Kalammataa tarsimoo mooyataan barbaachisaadha waraana bilisummaa Oromootiif. Har'a maal goona? Boru maal goona? Yoo mootummaan kun jijjiirame, yoo mootummaan kun bakkaa ka'e Oromiyaa walabaa akkamitti ijaarra? Uummata Oromoo akkamitti qopheessina? Oromiyaa walabaa daangaa isii akkamitti tiiksina? Imaammata alaa, imaammata dippiloomaasii ka akkamiitiin hogganamna? Ka jedhu kana hogganni dandeettii qabu yoo ijaarame, yoo waraana kana keessaa madde rakkoo kana hundaayyuu furuun ni danda'ama jechuudha. Ka biraa hawaasa ijaaruudha. Jaarmaa siyaasaa waraanaa ijaaruu wal faana ummanni Oromoo dachaa darabeedhaanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaachuun murteessaadha. Yeroo ammaa kana hogganni ala jirus, hogganni biyya keessa jirus gufuu tokkummaa Oromoo ta'ee jira. Ummanni Oromoo akka hin ijaaramnee fi akka qabsoo kanatti hin hirmaanne gufuu ta'ee balbalarra taa'ee gad dhoorgaa jira. Ka ijaarames facaasaa jira. Kun iccitii ilaala jiru, iccitii ifaa jiru kana wal dhoksuun hin danda'amu. Kun daddaffiidhaan jijjiiramuu qaba. Hayyoonni ijaaramuu qaban, dubartiin ijaaramuu qabdi. Waraanni bilisummaa uummanni Oromoo biyya keessatti ijaaramuu qaba. Tokkummaan Oromoo deebi'uu qaba. Tokkummaan humnaa kaayoo irratti Oromoo, hawaasa Oromoo illee deebisanii ijaaruun gaafii belbeltuu yerooti. Ka biraa ABO jabeessuudha. ABO jabeessuun, yaadaan jabeessuun, qabeenyaan jabeessuun,
hidhannoon jabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Waraana bilisummaa Oromoo ABO humneessu jechuun uummata Oromoo humneessu jechuu. Uummata Oromoo humneessu ijaaru jechuun ABO humneessu jechuu. Kuni qoricha rakkoo Oromoo hundumaa fayyisu. Qoricha tokkicha rakkoo Oromoo hundumaa fayyisu panaasha. Ijaaramu dammaqu, ijaaramu, hidhachuu, ufta'u, diina jala kurkuruu dhiisu, Oromiyaa tiikfachuu. Kuni hujii belbeltuu yaada qofaa osoo hin ta'in warri lafarra jiru kana godhuu qabaa. Nu warri biyya alaa jirru hoggana isinii ijaarraa jedhaan jirru. Hoggana isinii maddisiifna isinii fille jedhaan jirru. Isinuu ni beektu waraanni bilisummaa Oromoo hoggana dandeettii qabu akka hin qabne ni beektu. Uf keessaa maddisiisa. Kanarratti yaadaan isin gargaaruu dandeenya, diinagdeen isin gargaaruu dandeenya. Waan dandeettii qabnuun beekumsaan isin gargaaruu dandeenya, gorsaan isin gargaaruu dandeenya. Waa hundumaayyuu abbaan cidhaa isinii ka hoggana dandeettii qabu uf keessaa maddisiisu isinii abbaa biraa hin qabdu. Kama jedhuun jaal hundee karaa kiyyaanii waan silaa dhaamuun narra jirullee xumuradhe natti fakkaata. Yoo tariga wanni jabduun itti na deebiste yoo jiraatte malee fixadhee na hoffolche. Ulfaadha galatooma jaal Karoorsa dhugaa dursitee gaaffii teenyetti aanu xumuraatillee guduunfaa nu gootee mee jaal Jamaal xumuruma yaada jaal Karoorsaadhaatiin wajjin wal qabsiiftee dhaamsa uummata Oromoodhaatiifis ta'ee waraana bilisummaa Oromootiif qabsaa'ota Oromoodhaatii fi mararfattoota qabsoo bilisummaa Oromootiif keessattuu haala yeroo amma keessa jiru kanaa wajjin wal qabatee yaada tokko ka jaal Karoorsaan dabarsee si dhiisee keessaa beetu jira. Haala rakkoo ammaan tanaa kana keessaa bahuudhaaf furmaanni hatattamaa Oromoon qabaachuu qabu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo qabaachuu qabdu waraanni bilisummaa Oromoo jila qabsaa'ota walgahii jila qabsaa'ota yaamuudhaa turre jira kaja'uu dhiyeesse jaal Karoorsaan. Kana wajjin wal qabsiiftee mee yaada xumuraa cuunfitee haala irraa dubbachaa oolla kana wajjin wal qabsiiftee uummata Oromoodhaatiin maal jette? Jaal Jamaal. Ayyee horii bulee wayyami jaal Hundeen jaal Karoorsa waan cufaayyuu lafa kaa'ee dhaamatee jira. Ruma deebifii jabeessuu yoo taate malee wanni haaraatti ammaan jedhu hin jiru. Ila adda bilisummaa Oromoo seenaa aadaa siyaasaa isaa keessatti waan cufaafuu furmaata qaba. Wannuma cufaafuu rakkoo Oromoon keessa jirtuuf keessa turteef itti deemtuufillee lafa kaa'ee jira jechuudha. Heerri fi seerri sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kana cufaayyuu lafa kaa'ee jira. Ija kana hangaa har'a maaltu nu mudee kan jennu har'a haala amma keessa jirruuf itti deemnu kana waan itti deemnu waan boru dhufu hin beeknu actually har'arraa kaanee waan amma keessa jirrurraa tilmaamuu ni dandeenya jechuudha. Qophii har'a qabnurraa, dammaqiinsa har'a qabnurraa, jabina har'a qabnurraa waan boru dhufu tilmaamuun ni danda'ama. Ija kana hangaa har'a maal qabnaadha? Durattis tuquuf yaaleen jira. Siyaasan jabaachuu qabnaadha. Siyaasa jechuun hoggansa qabaachuudha. Hoggansa jechuun waloo qabaachuudha ammallee. Jabina diktaatarummaa yookaan olaantummaa nam tokkootii miti. Addi bilisummaa Oromoo waloon hoggana. Laafaa jabaan miseensa gadiitirraa ka'ee aga gubbaa dhaaba kanaan deemu hireen achi keetti irratti walii galaa jechuudha. Miseensi yaada burkisiisa. Hoggansi walitti fidee mari'ata. Waan irratti walii gale san akka roobaa gad deebi'ee miseensota cufa gahaa jechuudha. Yoo san ta'e yaada waloo qabna. Yaaduma waloo san waloodhaan bakkaan geennaa jechuudha. Yoo yaada nama tokkoo ajaja qofa ta'e fudhachuu dhabuun ni mala. Miseensi jala jiruu fi namni hojiirra oolchu miseensa. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo yaadni isaa burqaan lafarraayi. Yayyamni isaa miseensa isaatirraa fi hawaasa isaatirraayi. Hawaasa irraa dhagahuu, hawaasa isaa ofitti qabuun kunuunsuun wanni jedhuufuu kanaaf addi bilisummaa Oromoo kanarraa ka'eetii jechuudha. So kanaaf wanni ta'uu malu har'a miseensa isaa, hawaasa isaa akkuma jenne egaa maalidha kan jennu adda bilisummaa Oromoo rakkin akkanaa kun yoo mude waan godhu qaba jechuudha. Wareegama fedhe kafalee. Fakkiidhaaf
wareegama adda bilisummaa Oromoo hoogganotas ta'e miseensonni kafalan jajjaboodha. Akka inni gaafa maqaa dhoofna. Akka calii eenyuufaa carcarfaa gaafa dura eegallullee maqaa dhoofna. Maaliifi murna guutuutu itti bate. Garaagarummaan qaban irra jabaan inuyyuu gaafa jaalala mufaan gabbaanii wareegamni isaanii sun wareegama shinniggarraa homaa garaagarummaan qabu garte. Ka shinniggaa hoogganni kun baranaa'ee dhaaba ta'eet akka waliigalaatitti waloodhaaf kaayoo takka bakka tokkotti wareegame sumuda tokkummaa ta'ee har'allee itti dhaadan. Amma gaa akka waliigalaatitti adda bilisummaa Oromoo keessatti 1889 diida waaleetti irratti gobeelletti korri sabaa taa'e wareegama guddaa dhaaba kana keessatti nu kafalchiise jechuudha. Kafallee jirra. Sanillee kafallee teessifnee jechuudha. Hoggana dhaaba kanaa sagantaan dhaaba kanaa haga 91 inuu haga 98tti tajaajilee teessuma. Akkamiin taa'ee kan jedhu kora sabaa teessif bara san keessatti. Wareegamni kafalame hagana hidhee waan anaan himuu miti. Egaa akkuma jaalkaroosan jechuuf ibsuuf yaale akka saditti taa'uu danda'a dhaabni kun. Tokko jila qabsaawotaa. Jila qabsaawotaa yoo jennu bakka qabsaawonni jiranii bakka hawaasni Oromoo jiran maadheeleen adda addaa jiran maadheelee dhoksaatiif garagaraa bakka bu'aa isaanii godhatanii kora ofii kora adda addaa jechuudha. Fakkeenya amma sadeen keenya kun as teenyee waan murteeffanne tokko bakka akka waliigalaatitti erguudha jechuudha. Ergachuudha yaada. Qaama qofaa miti yaadallee ergachuun ni danda'ama sirna dhaaba kanaa keessatti. Haalli akkanaa kun yoo gale kora hatattamaa dirqama kora hatattamaan erguun kora hatattamaa yoo koreen jiraatte. Koree gumii sabaatitti kora hatattamaa godha. Yoo gumii keessaa bara amma keessa jirru kana gumii sabaatu qabnaan anaaf gaaffiidha. Qindoomina waraanaa ni qabna. Waraanni akkatti wal bobbaasu qaba. Sagli irraa ka'ee ajaja gubbaa qaba dhugaadha. Beekamaadha jechuudha akkatti wal bobbaasu. Garuu siyaasatti yoo dhufne qabnaa hin qabnu. Kun amma gaa maalidha? Yayyaba jechuudha. Yayyaba ni qabnaa. Yayyaba kana haa jabeeffannuudha. Hin qabnuu jechuu duwwaarraa kaanaa jechuu miti. Qindoomina waraanaa qabna. Waraanni qofti siyaasaan gaggeessu durattis tuquuf yaaletiin jira. Qawween qofti kophaa. Kanaafi jilli qabsaawotaa yeroo ammaa kana keessatti furmaata maayitii jechuudha. Jila qabsaawotaa godhuudhaan yoo walitti dhufan furmaata har'a haala keessa jirru kana namni qofti tokkichi qofti itti raakamuu itti dhama'uu hin qabu. Surriin nama hedduu yaada hedduu qaba. Namni yoo hedduu walitti ummate yaadni walitti dhufee furmaata bal'aa waan godhuuf hatattamatti furmaanni har'a keessa jirru kana. Gaaddifni balaan har'a gara cufaanutti duumessaawaa fi qabsoo bara dheeraa goone kana dhabamatti nu geessaa jechaa shakkaa jirru kana keessatti yookaan milkiitti nu geessa jechaa jirru kana keessatti carraatti jijjiiruudhaaf carraa jiratti inni santan deebi'aa jijjiiruudhaaf murteessan tarkaanfiin siyaasaa fudhatamuu qaba jilli qabsaawotaa kan jedhu. Kora hatattamaa godhaa jechuuf korri gumiinsa baatu akka waliigalaatitti dhaabni kun hin dandamanne hin bayyananneeyyuu jechuudha. Kanaaf gaddeebi'ee hatattamaan of ijaaruudhaaf wanni inni amma qabu oopshinni inni qabu tokkichi jila qabsaawotaati jechuudha. Kora waliigalaa jechuuf ammallee lachuu godhuu hin danda'u. Maaliif dhaaba kanatu of deebi'ee 2018 booda deebi'ee ijaaramaa jira dirreetti ega diigameen boodatti. Diigamee jira, gurguramee jira. Gurgurarraa warri wal hambise, warri gurgurarraa qabsoo Oromootillee dhaaba kanallee dandame waraana kana. Okay, dandamanne as geenye maal goonanarra hatattamaan jilli qabsaawotaa kan jennu akka itti godhamu jira, sirna jira, asirrattillee waan jechuu baadhe wanni har'a nu baasuuf oopshinni hafe tokkichi haala siyaasaa yoo walitti dhufe namni seera fi heera keessa waan jijjiiramuu qabullee kan jijjiiru kora sabaa kana. Kan fooyyessu, kan dabalu, kan hir'isullee
kawaan cufa kallattii cufa kaa'u kora kana. Kanaaf kora kana gamnaa jechuudha. Kanaaf har'a maaltu nu baasa? Abbaan biyyummaatu negotiate ta'ee jira. Maal jechuudha gaa? Compromise ta'ee jira jechuudha. Compromise jechuun wal faalleessaa jira jechuudha. Kun impaayera Itoophiyaatti gamtaa mootummaa coomsaa ijaarra jedha. Eenyu waliin akka ce'unaan galleen. Kun kaan jedha. Kana cufa confusionii kana dogoggora kanaa fi wal mara kana hanqisuudhaaf korri sabaa taa'uun hatattama. Yoo kanan tahini argitee garritti deemnu carraan baannu sun carraa balaatti nu geessa kan jedhuun qaba. Egaa akka waliigalaatitti wanni ta'uu qabu wanni waan kana hoggana kana uumu hoggana walooti har'a. Hoggana irri jabaan hoggana walooti. Jabinni nama tokkoo nama tokkooti. Namni sun wareegamuu mala. Hogganni jabaan yoo jiraate garuu hoggana walooti. Hogganni waloo yoo jiraate kaayoo walooti irratti. Walhubannoo walooti irratti. Akka waliigalaatitti waloon yoo jiraate wanni badu hin jiru jechuudha. Kanaaf jaarmiyaa tokko. Jaarmiyaa siyaasaa tokko inni jabees jedhu hoggana waloodhaan inni qabu san. Murtii inni waloon dabarfatu san. Yaada inni waloon dhiyeeffatu san. Waloon hojiirra oolfachuu danda'u san. Hir'inni nuti qabnu yeroo ammaa kana keessatti wanni dirree qabsoo keessatti mul'atu hoggansa waloo dhabuu keenya. Hoggansi waloo jiraachuu qaba. Ni qabnaa jedha namni gariin. Okay. Akka nama du'ee san beelu jiraa yennaani jiraatu gabbaa duutu gadiin baaniisa. Kanaaf amma wanni nu dhabne yoo jiraate akka waliigalaatitti hoggansa walooti. Yaada walooti. Yaada waloo jechuu irratti waliigaluudha. Yaada waloo ni qabna actually. Abbaa biyyummaati. Biyya barbaadna. Biyyaaf wareegamna. Jaallan maqaa dhoofne sun cufti ka maqaa dhooftan sun cufti bakka buunaa har'a kan jennu bakka bu'uudhaaf kan deemnu yoo amma waan jennu kana godhanne qofa. Yookaan dhiiga isaanii facaafnetuma lafatti dhiifne isaaniin kakachaa waan biraa dalagaa deemnaa jechuudha. Har'a shinniggaan namni kakanne hin jiru. Dhuguma kakuun sun kakuu dhugaati. Maaliif wareegaman kan jenne gaaffin ati duratti kaafte sun waan isaan wareegamne abbaa biyyummaati. Sila adda ba'uu danda'an namoota wareegaman san keessa yoo ati ilaalte nama 11 san keessa namni 6 ijoollee naannoo saniiti. Amantiinis ta'e uma fedheenis ta'e naannoo san keessatti loon tiksanii guddatanii waliin warra ture. Gaafa isaan as ba'a jedhanuu warra ol beeku jechuudha ijaanu. Of baafachuuf osoo ture namni 6 ba'a jechuu achi keessa. Namni 6 ebelu hin jedhu har'a. Namni 5 sun dhiisu maaliif wanni isaan laalan sun sumuda tokkummaati wanni jennu kanarraa ka'eeti. Osoo isaan warri 6 sun kalee lubbuu ofii baafate tokkummaan Oromoo har'a waliin jiraayii gaaffii keessa seenaa jechuudha. Jiraachuu ni mala gaaffii keessa seena. Garuu isaan seenan isaan dalagan dhiiga ofiitiin barreessan haga har'aatitti dubbifamaadha jechuudha inni garatti. So sangoonaa nuti. Dhuguma yoo saniin kakanne Finfinnee keessa deemnee bubuutuu barbaaddachuu fi ala kana keessa deddeemnee ayaaloo eenyu maarree kaffaaloo eenyu maarree fayyifaa bubuutuu barbaaddachuu ta'a. Garuu immoo saniin kakanna deemnee yoo haasofnu beektaa miidiyaa irraa yoo afaan bannu shinniggatti kakanna. Dhuguma shinnigga waan amma nu goonu kanaan fakkaataa saniitiin. Shinnigga sirrii turee miti. Dogoggorri adeemsaa ni jira. Garuu wareegamni isaan kafalan sun dogoggora sanillee dogoggora Oromoon keessa jirturree nurraa dhiqee jechuudha. The same Elemuu Qilxuutis gaafa san waan hanqifnu hedduu ture. Wareegamni inni gaafas kafale sun xirribbaa Oromoon har'a qabsoo Oromoon har'a tokkummaan Oromoon har'a ittiin kakannu kana ittiin boonnu kana mataa ol qabannee deemnu kana gannuu dhaabe Elemuu. Akkuma san shinnigga. Akkuma san warroonni buruusoo yoo fudhanne hoggana waan ta'eef miti kan garaa nu nyaatu. Seenaa addaa qaba. Har'a himuu yoo dadhabnellee guutamaa hawaasa seenaa addaa qaba. Waan ta'eef miti nadhii gammadaa seenaa warroonni waree gammachiis dhaabaa kan nageelletti wareegame seenaa addaa qaba. Yoo himuu feene himneen fidhu dandeenye. So warra saniin kakachaa ebelu jecha waan isaan hin faallaa dalaguun nurra hin jiru. Wanni goonu gamtoofne
manni nu yoo ijaaramu cirrachaa fi dhagaa fi waan adda addaa wali qabameet mana akkanaa kana ta'a jechuudha. Okay? Kanaaf jabinni namni tokkichi kophaatti fidu hin jiru. Laafinni namni tokkichi kophaa laafee dhaaba laaffisullee hin jiru. Wal qabanneeti akkuma sirbitoonni baanan mixii wal qabattee laga ceetiin san har'a wanni godhuu qabnu dhaabni kun akkuma durachi jechuuf laale qawwee jabduu qabna, siyaasaa jabduu hin qabnu. Siyaasaa jabduutti jijjiirrachuu qabna. Qawwee jabduu har'a qabnu kana siyaasaa jabaatti jijjiiruu qabna. Qawween har'a jirtu sun boru tiraaktaraa taatee lafa qotuu danda'uu qabdi. Boru barsiisaa taatee chookii qabattee barsiisuu danda'uu qabdi. Boru hakima taatee doktora taatee ummata keenya tajaajiluu qabdi. Boru injiinera taatee karaa baasuu, mana ijaaruu, waan adda addaa uumuu danda'uu qabna. Qawwee qofa baannee warlord taanee hafuu qabna. Kanaaf siyaasaa jennu waan adda addaati keessa jiraachuu siyaasaa san keessa. Kanaaf nama dhaaba qawwee ummata ijaartu bulchitu takka ta'uu qabdi wanni jennuufi har'umarraa eegallee hoggansa waloo tokko uumuudhaaf har'a korommiin gaara jirtu sun tattaafachuu qabdi jechuudha. Yoo kana gootu immoo nama isii cufa kophaatti dhiiftetii miti alatti namni hawaasa ofii alatti dhiisee kophaa bilisoomu inuma hin jirre tasuma fedhu jallataa fedhu haadhiisa OPDO har'a jirtu tana alatti dhiifnee bilisoomuu hin dandeenyu. Isiiyyuu bilisoomsinaa jechuudha. Ummata yoo jennu warra har'a faallaa nuun deemu nu ficcisiisu wareegama nu kofalchiisu kana cufaayyuu alatti dhiisuuf hin teenyu. Yoo san taate maa waluma fixuu ta'a umrii argitee yaada isaanii qofarraa dhoofnetti gaafa yaadni isaanii kun kufe namni yaadan kufa. Mootummaan yaadan kufa. Qaamanii miti yaadan kufa. Dargii gaafa kufu waraanni isaa akka jiruu nafe. Jiruu jechuu har'allee Haayila Sillaaseen gaafa kufu ummanni akka jiruu nafe. Wayyaaneen gaafa kuftu ummanni keenya akkuma jiruu nafe. Garuu wanni achirraa achitti dabre yaaduma. Dargiitti wayyaanee dhufe wayyaaneetu PP dhufeedha. Nuti yaadni kun guutuu jijjiiramuu qabaa malee ummanni dhumataa kan jennu hin jiru. Kanaaf har'a wanni uumnu siyaasaa waan kana cufa danda'u. Waan boru as deemu, ummata as deemu, hiyyummaa fi keessaa bahuu fi misooma waan jennu kuniyyuu hoggana waan kana baatu egeree saba kanaa, egeree biyya tanaa, egeree gaanfa Afrikaa sanuu baatu tokko uumuu danda'uu qabna. Hoggan ufoo san uumuu hin danda'u. Arginee jirra 2018 akka addi bilisummaa Oromoo hoggannarra jiru kun Oromoo baachuu hin dandeenye arginee jirra jechuudha. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo har'a jiru kun ummata baachuudhaaf egeree baachuuf egeree yoo jenne egeree Oromiyaa egeree addunyaa tana baachuuf addunyaan illee beeytanumarra jirti. Gara tokkoon addunyaallee hin baannaa jechuudha nama waloodhaan waa ba'aa baatu. Soo qaama akkasiisan qopheessuu qabna wanni jennuufi har'umarraa hooggana kana jalaa kaafnee abaqaallee hooggana bahee firii baasee jimaa baasee urata jimaa irraa qamaa'uu dandeenyu tokko uumna. Qamadii bareedduu irraa nyaachuun boqqollaa yookaan mishingaa bareedduu takka hooggana kanarraa baasuu dandeenya. Maaliif borutti jiraachuuf deemna waan ta'eef kanaaf nu galchaa jechuudha. Nullee keessuma jirra balaas ta'u keessa jirra. Carraa soo ta'e keessa jirra carraa mishooma jechuu kiyya. So kanaaf balaa keessa jirtu carraatti jijjiiruun dirqama waan keenya ta'eef yoo xiqqaate haasawaan yoo dandeenye humnaan horii kennuu yaadan nama dhaga'uuf jechuudha. Namni dhaga'u yaadni horiidhaa ol qabeenya caalu yaada. Namni addunyaa tanarratti ati namaan kennine namni sirraan fudhanne yoo taate yaada keeti beekumsa keeti. Yoo waanan beeku wallaalus fudhadheetuman du'aa jechuudha. Yoon beekaa namaan qoodin kanaaf namaa qoonna. Qabeenyi dhuunfaa qabeenyi beekumsa kee qofa. Kun horii dhiiftee deemta fiddeen dhufne gaafa dhuftullee dhiiftee deemta. Waan adda addaa dhiiftee deemta maatii kee mana kee maarree waan ati fudhattee deemtu qabeenyi kee dhuunfaa beekumsa kee qofa yoo namaa dhiifte malee. Kanaaf akkuma amantii keessattuu
namni waa shan dalage umrii isaa deemaf nama barsiisu bishaan nama baasu maarree kan jennu kana san amma keessan deemu. Kanaaf nu wanni jennu dhaamsa keenya dabarfachuun dirqama keenya. Abba dhagaye ofii haa dhaga'u ofii ta'u akka soogiddaa san soogidda ofii taatu mi'aaye yookaan dhagaa taataa sani. Egaa akka waliigalaatitti wanni goonu wal qabachuudhaan hawaasa keenya barsiisuudhaan wal barsiisuudhaan wal gorsuudhaan walirraa dhaga'uudhaan walii obsuudhaan wal ijaaruudhaan haala amma jirru kana keessa dabarraa kan jedhuttani asumaan xumura egaa jaalundee galatoomii horii bulii wayyami wanni dhaamsi maayee yoo jiraate egaa irra turre kanuma sii deebisa galatoomi. Ulfaadha galatooma jaallan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hogganoota gameeyyii qabsaa'ota gameeyyii hayyoota siyaasaa Oromoon qabne jettu keessaa jaal Karoorsaa Bosonaa, jaal Jamaal Badadaa kan jaal Jamaal Miidhagaa yeroo teessan fudhattanii qophii keenya bakkalcha Oromiyaa har'aatti irratti karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin argamuu keessaniif irra deebi'ee kan maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin isin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa. Sagantaa torban itti aanu qophii adda ammaas yaada qabannee isinitti deebinaa hangasittuu nagaan nu tura umrii dheeradhaa galanni keessan bilisummaa walabummaa Oromiyaa isiniif haa ta'u. Numa cufaa wayyami horii bule. Ulfaadhaa fayyaataa.